نتي أورموني طبعا يرواتك أرجعني ألفونا نيجينا نفارسنا ألفونا هنقد أبي كينيا ألفوني كانت يو نمتو كونو يابات ونجزينو يابات إساسي ألفوني هنا أولو ما دبرسنا أولو ما دبرنا أولو ما دبرسنا أولو ما دبرسنا سامي تكمنه غافة باتي يو تري باتي توك غافة فوري بولتي دي دمتا كمو دو شفتينو جلا دربنا إساسي لألفوني جلا دربنا لفتلو فيتي هي كته achitti innis afiyaa dhabe caccabe namas fayyadus ofis fayyadus dadhabe nutis ofis hin fayyanne namas hin fayyanne kasaaraatti hambimne طبعا kunni haala keenya anis oromoo isinis oromoo haala jiru walitti muun dirqama osoo gama dubbii kiyyaatiin dabarfatiniin dura ustaazonni keenyas ta'e musliimoonni Itoophiyaa irra deebi'uudhaan baga gammaddani baga osoo jirtanu majlisa ofii keessanii filattanii ummanni filannaan itti gammadaa qulfii kennitanii itti gammadaa galtan baga rabbi isiniin gahe ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dursee ustaazonni hundinuu gaa isaanii agartuu keenya miti ija keenya kanaaf isaan dura buufna gaa isaan akka dura bu'uu dhiisanu qaban ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa isaan qofa jaallattaaf isaan qofa dura buuftaan jedhina nan jaalladhasi isaan dura bu'uu qabani kanaafuu dabalataan immoo muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmed guddaa galatooman muumichi ministeera Dr. Abiy Ahmed waan galatoomuuf jedhe ijoolleen Oromoo isin rifachiisin waan galatoomuuf jedhu isiniif ani maan طبعا nam tokko yoo inni dogoggora dalagee ka'ee dogoggora dalagaatuma keessaa immoo waan khayrii dalagee khayrii sana irratti galateeffachuu gaariidha maaliif namaaf rabbi walitti fiduu hin taane rabbinu la in shakartum la azidannakum jedhe miti yoo isin galateeffatte isiniif dabala jedhe miti kanaafuu waan tokko arganne galateeffachuun gaariidha maaliif yoo galateeffanne gaariidha numaaf gaariidha kanaafuu muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmed guddaa galatooman dhugaa guddaan galateeffadha bakka takkatti bakka hawaasi keenya baay'ee gammadaa jira gara tokkoon boohaatuma gara tokkoon immoo akka barbaree soogiddaa ta'ani muumicha ministeera akka barbaree soogiddaa ta'ani mi'aani gizee munuu adheessan kunoo kanaafuu insha Allah isa hafes rakkoo biyya kee jirus furamee hayyoota keenya walii galanii tokko ta'anii deeman jedhee tayyaada insha Allah rabbuna tarih mee gam erga kiyyaatti yoon dabarfadhu obboleewwan kiyya hawaasni muslimaa kaleessa gaa majlisa filattanii rakkoo achi keessa jiru rakkoo isin duubaa qabdanu hin beeku malee akkan argutti gammadaa qulfii walitti kennitanii gammadaa galanii ustaazonni keenya beektonni asirratti da'waa godhanu kun gammadaa galanii ofitti gammadaa alhamdulillah baga gammadan congratulation jedha galanii kun waan baay'ee gammachuu guddaadha kanaafuu immoo jarri kaan filannoon darbuu dadhabanii miti nama dabarsuun filannoo erga darbuu dadhabanii nama dabarsuun moo dadhabanu kana hubachuu qabna nuti yeroo amma isaan aangoo fudhatan filatamanii irra kaa'aman kun yaada keessaniin filatanii irra kaa'attan kana irraanfattanii biraa galuu miti irraanfachuu miti har'a qofa jaallattanii har'a qofa faarsitanii alagaatti galtanii naan alagaan olumaa gadii jedhe amma isaan jallisee wajjin jallachuu miti booda isaan komachuu miti hammas immoo ruuhiidhuma jireenyuma yaani eegumsa hayyoota keenya eegumsa beektu keenya engedha waa Raayyaa Abbaa Maccaa dubbataan tureen namni hayyoota keenya engedha aggaammii fudhatame agarta miti aggaammii fudhatame akka waa kanallee xiqqoo nagay mal qoradhee keessa gadi bu'een barriyaan waahii ulamaa'ota keenya irratti aggaammii fudhatame halkanii sana hin beektan miti namni ulamaa'ota keenya ajjeesu namni beektu keenya ajjeesu bara alagaatu dhufee ajjeese bara alagaan alaan nufuum Oromoo keenya tuyyi namuma keenya tuyyi waan surreen jijjiiratu argannaan lubbuudhuma qaalii hawaasni akkana jaalatu تب قول لها بوسخ العرب وين نقبل لنا بنقبل لنا جروبي ولين حماده جالس شلو كده بدا نمنا جالو اجيت قبل راما على جنب كده ادوفه اتشي غوندوري كده في نجيسوم ينجيسو تجراي كده في نجيسوم إسانو مكين يتجرو مكين يتي وان سرين بيتنو توكو تكنا وان شام منجرتو توكو تكنا شغوي توكو تكنا ما تاغودا ما انا ما شام سيسنو حساب سيتا كنت كورا حساب kanaafuu ardawaaho ifnee gammannee waa lafatti gatuun booda immoo gizee nam tokko ka'eenu keessaa du'e nam tokko immoo beektonni keessaa miidhame ayya nuti Oromoo yeroodhuma ajjeefamna Oromummaa keenya qofaaf ajjeefamna maali haga yoomiti jechuun maafi faayidaa akka jedha oltanu boohaa oltanu sirbaa oltanu waraabessaa darbee sareen dutti maali faayida gizee waraabessi qe'ee keessaa hoolaa fuuchuu dhufu gizee inni mana cabsuu dhufu hin dunne sadattiin duttee abbaa manaattiin kaafne duttee mana keessaa ittiin kaafne isaa darbee waan fuudhe darbee kee sodaatte isaa darbee kee dutti kun immoo maafi faayida bu'aa takka illee nuun qabu طبعا أصلاً هالي كين يكاس وان درب دوكاينا نوتي أورموني وان درب دوكاينا والله العظيم تفضل وان درب دوكاينا وان سيتشدي بوندن دين وان ديبن دوكاينا ماله وان أفو نيجان كن أخلاق ومكينيا حال ومكينيا كن
Kanaafu hayyoota keenya aggaamidhaan irratti argaammatame argaatanii namni Oromoo keenya miidhummoo namni Oromoo ajjeesu amma namni Oromoo wal nyaataa wal ajjeesaa maal alagaan bakkee dhufeera alagaan bakkee nufu jaruma keenya tuyyi waa harka keessa kaa'amnaan waluma nyaatani kanaafu warri filannoon darbuu dadhaban la dhaamsa kiyya gurbaan sun maal jette jedha warri filannoon darbuu dadhaban akkuma dhengeddaa ulamaawwan keenya taggaamifataman warri filannoon darbuu dadhabanii nama dabarsuu mun dadhaban isinuma keessaa namuma isinii wajjin deemu namuma jiraa wajjin deemu namuma jiraa wajjin taa'u hareeda dheereffatee isumatu waan jimaatti kenna namtaa godhee nafa nama buusa isumatu summi amma fakkeenyaaf jaartiin yoo abbaa manaa summi nyaachisu jette jaartiin yoo abbaa manaatti siirii gochuu jette isiin rakkisu tokko isan alagaan bakkeedha akkamittan waraanii ajjeesa akkamittan gocha kanarratti raawwadhe yaadu jaartiidha haati manaa mana keessaa summi abbaa mana nyaachisuu fi siiriitti gochuu isiin rakkisu basiita kun kanaafu nu Oromoonni wal fakkaannee deemnaa wal galaafachuu nama rakkisu anumati isin fakkaatee yoo nama siyaasa kee jiru jedhe wanti siyaasaa hojjettu sana deeggaraatan nufa yoo nama amantaa muslimaa ta'e amantaa muslimaa fakkaadhe yoo kiristaana ta'e kiristaana fakkaadhe nufa kana keessan dhufee si nyaadha akka Abdallaan Salul maal laata namtichi gizee muslima bira dhaqe muslima fakkaata gizee kaafira bira dhaqe kaafira fakkaata waan kana illee kitaaba keessaa muuxannoo qabu sheekota keenyaaf anniisas akkasii asii ka'anii nama ajjeesuun nama dhibuu namni kun immoo amanamaa nama akkanaatu namni kun amanamaa lakkii waan kanaa godhachuun hin jiru namni amanamu hin jiru yeroo ammaa rabbiin malee jarri keenya Oromoon keenya nu waa argannaa amma waan garagalaan waa argannaa amma kaayyoon namni kaayyoo ofiirratti cichu abadan hin jiru eengedde gizee raayyaa abbaa maccaate haasa'u gaafas illee sagaleen kiyya nama hunda bira ga'uu hin danda'u raayyaa abbaa maccaate kana haasa'u kana duwwaa miti raayyaa abbaa maccaa ofumananiiti oli gadi deemani ustaaz raayyaa abbaa maccaa ofumananii oli gadi deemani saba kooti hawaasa kiyya keessan jira yani hawaasicha ammoo waraabessi kan nama nyaatu achuma keessa jira kan shilingii sumnii keessa kaa'annaan raayyaa abbaa maccaa dhabamsiise nan taa'u lafa buusu jira kanaafan rabbi umurii keessa isinii fadheera ustaaz koo kanaafan irra deddeebi'ee waan kana haasa'e booda immoo nuti gizee waa takka ta'ee ka'e wayne akkas ta'ee maafi faayida akkasii hojiin keenya wallaahi akkasii wanni darbe miti wanni darbe miti bishaan waraabame bishaan darbe waraabamu miti wanna darbe duukaa maafi faayida isa siichi eeggachuu isa siichi qabachuu gaariidha. Ani immoo baay'ee tokko wanti gammadee dheengaddaa akka addunyaatti wal ga'iin Finfinnee taa'ame suni muummichi ministeeraa kana eeyyama godhatee isaaniitti wallaahi guddaan galateeffadheen. Ituma gar tokkoon nu boo'isan utuma gar tokkoon taaru gara kanaan immoo nan galateeffadhe. Maaliif ammas raayyaa abbaa maccaa dursee ulamaa'ota keenya gurguddoo raayyaa abbaa maccaa dursee jechuudha. Osoo isaan jiran wanna akkanaa argamuun otoo isaan jiran wanna akkanaa qalbii isaanii gammachiisu natti tolaan. Natti tola. Akka kanallee amantii akka kanallee diiniidhaallee akka kanaa jira kanallee iyya diiniidhaaf haasa'een beekani. Iyyaalatiin agartanu kana jarri itti laffaa turan qabsoo keessa Oromummaa keessaa ga'ee guddaa qaban ustaaz Raayyaa abbaa maccaa gara amantiitiin illee otuu isaan jiran gaafa ustaaz Raayyaa akkas ol baanii makarafooniin haasa'anu ana asii gaa rabbii asii dubbachuun dadhabeen bakka osoo jiran waan akkana argani garuu isaa fi filannoo majlisaa kaleessaa warri duraan aangoorra turan warri durii maqaa jala isin lakkaa warri durii gizee waa'in amantaa ka'e mootummaaniif amantaan garagara mootummaan amantaa keessa hin seenanu mootummaan amantaa keessa hin seenu jedhaatiyyi yoo majlisa ta'e dirqiidhaan filatamaa yoo waa hunda ta'e dirqiidhaan malee fedhiin uummataa tokko hin jiru garuu isa kana immoo muumichi kabajamoo muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmad isaan kana immoo garaa ergisanii akkuma jedhan sana mootummaan amantaa keessan jiru jennaan hawaasni keenya waan filate bakka buufachuun ijjig በጣም እናመሰግናለን ወላሂ ገርቶኮን ቦሃቱማን ገርቶኮን ነቦይሳቱማ ኦሮሞ ለፈራ ፍጣቱማ ገርቶኮን ገለተ ፈነቀ ረቢቱ ለኢንሸከርቱም ለአዚደነኩም ጀደ ቀናፉን ኢልመና ማቲ ረቢ ወልት ፍዱሚት ቀናፉ ዮነም ነመገልተ ፈደ ረቢን ከነለተና ነመዳበሉ መራ ሙምቹ ሚኒስቴራ ካን አኩማ አብይ የሾስማ አኩማ ጀዋር ጀዶ ኢሳን ኦሮሞዳ ጅቡ ኦፊት ጅንቁርሱን ቀምኑ ጀደ አኩማ ሳን ጀዶ ከነ ዮኪኑ ስራቹ መላ ጀቻን ኩኒ ፊዳን ምርጊ ኦሮሞ ኤገሙ ቀባ ጠባአና ከቶን ሲኖባቹ ቀብደን እንገደማ ጀደን ኢሳን Oromoon bakka isaaf malu arganne aangoorra hin jiru Oromoon harka dhibbatti aangoorra hin jiru kan aangoorra jiru Amaaraa jedhanii dubbatanii jirani tarii waan kana hojiitti hiikuuf natti fakkaata rabbiin akkasuma nu taasifnaan tokko nu haa godhun jedhaan dhugaa rabbi tokko nu haa godhun jedha akkasuma taasifnaan Oromoon kun deebeetuma isaan jaalate isaan sirroomnaan aangoorratti isaan qabu nama tola alagaan biraa isaan bu'anii alagaan biraa yoo dhufee bakka bu'e immoo waa'ee majlisaatii wal keessa fide amma waa'ee siyaasaati miti waa'ee majlisaatii wal keessa fide
mootummaanii fi amantaan garaagara jedhani mootummaanii fi amantaan garaagara jedhu mootummaan amantaa keessa hin seenu jedhu warri duraanii mootummaan amantaa keessa hin seenu jedhu garuu mataadhaan keessa deemani majlisa hote namni seeraan hin filatu masgiida hote beete kiristaana hote wanni isaan ittiin galiin hin jiru waan kee darbatan yaadatan miti waa'ee ani hin kaasu gaa waan takka hin kaasu keessa tuttuqee hin kaasu maaliif hawaasa wal makatee jira waan ta'e jennaan hawaasa wal makatee jira waan ta'e naa waan ta'e kekkasaa uummata mufachiisuu hin fedhuufani malee mootummaaniif amantaan garaagaraa jedhani garuu immoo garaagaraa miti mirgi amantaa kamiillee hin eegamne gizee sana jechuudha har'a garuu mootummaaniif amantaan garaagara jedhame hojiitti kame rakkoo isin duubaa qabdan hin beeku malee rakkoo isin achi keessaa qabdan quuqaa isin qabdan hin beeku malee kaleessa majlisni filatame ustaazonni beektonni keenya itti gammadaa filatanii galatan waan fedhan filatanii fedha isaanii filatanii nuuf ta'a jedhanii filatanii qabaa jabeeffadhaa qabaa فأخذناه أخذ وبلا قبا جباران هي كسالي هدو غريب بيكو قبا جباران قبا isaan kaleessa majlisa irra kaa'aman kana qabaa jabaadhaan qabaadha akka alagaana cikeessanii ammas isaan olii gadi jennaan isaanii wajjin olii gadi akkas isaan raasee jennaan booda isaanitti haaruurra booda isaanitti mufachuurra isaanis irra ba'anii hattuu ta'an jedhanii ulamaa guddaa kana arrabsuurra nama guddaa kana arrabsuurra waan hafuu miti ka waan booda dhufu haasa'u wayyuure ammuma qabaa jabeeffachuu gaariidha ammuma qabaa jabeeffatanii eegumsa isaanii jabeessa isa akka argaa wal gatanii deeman miti isa amma wal ho'isanii boor jibban miti isa amma sirrii dalagan jedhanii amma faarsanii boor immoo sirrii miti dogoggora xiqqoo tokko siyaasaa isaa yookiin namni bar siyaasaa kana namni siyaasa jechuun tooftaa ittiin deemanu kana yoo siidaa deemuu dhiise gize malama kijirani mari rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam kitabni kun da'ifata isa hata in beeku mari ya ali malama kiyani sida akkasi lolatti deemurra asin akkana ba heeka'e lolaan jiru akkana ba ani kan achi itti deebi'uufa tooftaachuu waan akkasiiti kanaafuu fakkeenyaaf waan namni funduratti wanna takka karaan kun hin baasu tooftaan hin dabarfadhe namni tokko wanna akkasii waan yaada keenya irratti cobu haasa'uu dhabuudhaan tooftaan itti dabarfachuu haasa'uu dhabuu haasa'uu yoo dhabe namni kanaaf walitti mufachuun hin barbaachisu itti bal'isanii lafa bal'isanii fi eeguun gaariidha tabaan osoo wanni tokko dogoggoriin dalagamin eeggachuun gaariidha jabeeffachuun gaariidha hawaasni muslimaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa dursee baga gammadan isiniin jedha majlisa fedha keessaniin filatan argachuun baay'ee tokko nama tola baay'ee tokko itti gammadanii nutis illee gammanneerra akkas fakkaata yaadni kiyya isinii ifa